ስለማከብርክ ማለት ነው አንተ ግን አንዷን አምጥተህ ታሰድበኛለህ አንዷን አምጥተህ የሆነ ነገር ታስብላታለህ በዛም ተርፎ ደግሞ እኔ ቪዲዮ ስሰራ ወይ ደግሞ ሳገኛቸው ከህይወቴ ውጪ ትላለህ ዝም ስል ደግሞ ለምን ዝም ማለት ትላለህ ምን ሆነ ነው አንተ ራስህ እንዴ አንተ ዛሬ እኮ ሽርክ ሰራች ብለህ የመጣክ ነገ ሰው ገደለች ብለህ ትመጣለህ በቃ ነገ የሆነ ነገር ቢፈጠር ሱመያ ገላት ነው ብለህ ታስገባኛለህ አንተ ራስህ ስሜ እንዳታነሳ ከዚህ በኋላ ደ አንተ ራስህ ከኔ ከበጀምቱ ከፎርዶፍቶታ እኮ አኩማ ደገፈታኒት የቹራ ሱመያን ንፍቴቲቲ አራኒ መነነውሌ ሬፋን አርጌቹዳ ቪዲዮ ካንሼ ቪዲዮ ሽን አርጌኔ ቹዳ ዱራ ሬፋን አርጌቹዳ አኒሲኒ ዱባዴን ቱሬ ዱያዴን ገዳ ሞ ከሌሰዳ ከነኒ ቪዲዮ ጀዴ እስኒ ሜን ቱሬ ጀቹዳ ማሊፊኒ ዱባቴቲቲ ዋን ደንገዳ ጀቹዳ አኩማ harra dubbate kanatti birri kana jette inna duba mindinno duba injalaal bakkuma ofiitti beekanetti dubbatu beetani innachi yamanin jirru waliif binnee turre nama afurmo nama sadi taane walii binneeti turre qubeedhaan jechuudha walii binnee turre wanti kuni waan guddaadha jedhee dubbadhee fi sixootaa walii kenninee turre gizee sana akkasittiin binneeraa wanne sixootaa walii kennine isheenis hiyyaadatti jedhee tanani kana waan kana jedhee isheenis waan sana hiyyaadatti jedhee tanani malee ani waan biraa keessa galee tiimiti jettee jechuudha kan ishiin dubbattaatii jirtu nagaan isiniif haa ta'u akkam waltanii akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota koo nagaan qaba galata waaqaa bakka jirtanitti nageenya rabbii isiniif haa baay'atu hunduma keessaniifuu kallattii kamirra warra jirtanii egaan kabajamtoota hordoftoota koo akkuma viidiyoo Sumayyaa jalqaba irratti argitanitti baay'ee tokko isheetti dhaga'ameeti jechuudha kan ishiin dubbataateertu haa ta'u malee isheenis gaarummaa gooteetii miti bakka inni deemetti faana deemaa ordufaateetti kaleessa isatu ishee duukaa deema jechuudha lafa isheen deemtutti kaleessa isatu ishee hordofaa jira isatu ishee duukaa deematee jira bakka isheen jettetti bakka isheen deemtetti isatu faana deemaa jira har'oo isheetummoo isa duuka deemaa jira jechuudha garagalchoo ta'e dubbiin isni galteetti garagalchoo ta'e bara inni ishii barbaada deemutti isheen jalaa dheessite bara isheen immoo isa barbaada deemtutti inni jalaa dheessaa jira jechuudha kanaaf iyyuu jarri kun yoomumayyuu waan walitti deebi'an natti hin fakkaatu gaafan akkasitti ilaalu jechuudha yoomumayyuu waan walitti deebi'anii raawwatanii jireenya gara fuulduraatitti waliin godhatanii akkas ilmoo isaanillee walitti fidanii too wal gammachiisanii wal faana jiraatan natti fakkaatu yoo walumarraa gaa bargar ba'anii raawwatanii isheenis gara jireenya ishee biraa innis gara jireenya biraa yoo jiraatan malee jechuudha haa ta'u malee immoo namni jedhee fi miti kan ta'u wanti hundinuyyuu kan rabbi jedhetu ta'a jechuudha kan rabbi kanatu sii ta'a oggaa tokko miti jechuudha dhugaa waaqa biyya keenya keessatti jechuudha ture wanti kun naannoo oggaa 10 wayiin ta'a jarri wayii jechuudha wallolanii irsaafniitidha wallolanii gargar bahanii oggaa dheeraa turanii jechuudha naannoo oggaa 10ti olii turanii yeroo san xiqqoodhaan ilaala dhugaa rabbi dhagee tanani waan kana oduun dhagee oggaa 10 ol turanii gargar bahanii wal fuudhanii gargar bahanii samaanaa isaanii walirraa tarsaasanii yookiin immoo nikaa isa jedhamu sana jechuudha walirraa buusanii waan hunda edda fixatanii gargar bahanii inni dhiiras gara dhimma isaa biraa isheen dubaras gara dhimma isheetitti deemtee waan barbaadan laayivii isaanii fixanii jechuudha gara biraatitti ilaala sana booda jarri sun akkam ta'anii zooranii oggaa 10-15tti walitti deebi'anii raawwatanii warra ta'anii waliin jiraatanii jechuudha walitti horanii ilmoo waliin dhalanii waliin jiraatanii amma jarri suni dulloomanii yuudha dhugaa waaqa oduun dhagee waan kana jechuudha amma nam guddaa ta'anii dulloomanii ijoolleen isaanii iyyuu gurguddoo taateetti jechuudha innaa sanaa iyyuu ijoolleen isaanii hiriyaa kan kooti oduun dhagee malee jechuudhaani bara isaaniitti akkana turanii akkana ta'anii jedhanii raawwatanii kan odeessan dhagee jechuudha soo kanaaf iyyuu yoo hireen namaa wal bira jiraatte namni waggaa tokko waggaa lama dhiisaati oggaa 10 oggaa 20 iyyuu walirraa gargar bahee ture waan qabu hunda hiratee erga gargar baheen booddee walitti deebi'ee waliin jiraachuu danda'a jechuudha. So
Garuu immoo jidduu keessa rakkinni yoo jiraate, jidduu keessa qilleessi yoo jiraate, jidduu keessa wanti jedhamuu hin qabne, wanti ta'uu hin qabne gaafa ta'e gaafa jiru nama haasa jechuudha. Nama haasa waanuma sana keessa fakkeenyaaf namni miidhee itti dhaga'amu nama miidhee waan taateef siisitti dhaga'amu dagachuu dandeessa jechuudha. Garuu inni miidhame immoo miidhama isaa sana hin dagatu. Miidhama isaa sana hin dagatu jechuudha. Jechi arrabaa si tuqullee akkasuma. Namni tokko immoo arrabaa si madeessuu mannaa uleedhaan dhahee si madeessuu jechuudha. Geetaan uleedhaan si dha'uu si wayya namni tokko jechaan nama madeessuurraa uleedhaan nama dha'uu wayyaa. So ani Sumayyaanis waan gaarii gootee lakki Sumayyaan kana goone Sumayyaa waan akkasii hin taane jedhee Sumayyaadhaaf dubbachuu osoo hin taane ammas immoo deebisee Sumayyaan lakki dhugaadhumaan Rooza irratti siirii immoo siirii jedhan sana gootee jedhee raawwadhee ammas murteessuu osoo hin taane wanni kun gadi taa'amee ilaalamuu qaba. Har'a dheengadda maal jechaa turte Roozan? Dheengadda nu akkamittiin nu arrabsaa turte? Dheengadda maal waan akkamii haasaa turte? Har'a deebitee immoo gaafa akkana jedhamu gaafa wanta akkanaa kun dubbatamu sheemidha jechuudha. Jechuma arrabuma irrattuu gaafa dubbannu sheemii nuti ta'a. Nama tokko jibbine jennee raawwanne waan hin taane fuudhanii namarra kaa'uun baay'ee gadiidha jechuudha. Baay'ee gadiidha. Waan namni sun hin qabne, waan namni sun hin godhin, waan ija keenyan hin argin, waan gurra keenyan hin dhaga'in dubbachuun fuudha jechuudha. Akka waan sana nuti ofii keenya goonetti of ilaaluu qaba. Kanaaf iyyuu namarratti waa murteessuun gadheedha. Waan biraa miti. Amma fakkeenyaaf jecha akkana gootee akkas taatee akkana ta'ee kan jedhamu waan biraati. Kuni waan ulfaatadha. Waan ulfaatadha jechuudha. Kun edaa amma maal jettee Sumayyaan lubbuu ebeluu baaste, lubbuu namaa ajjeeste oduu jettee sin dandeessaa jetteeti jechuudha. Amma kan isheen dubbataa jirtu egaa nuti ammas waan nuti beeknu hin jiru. Kan beeku Rabbi tokkichadha. Har'as ta'u borus ta'u nuti wanti irraa beeknu hin jiru. Kan beeku Rabbidha. Sumayyaan waan sana jaalattee kenniteefi, dabaaf kenniteefi, balleessuuf kenniteefi, tolchuuf kenniteefi nuti warri irraa beeknu takkallee hin jiru jechuudha. Kan beeku eenyu? Rabbiin tokkichadha. Fi Sumayyaa mataa ishee waan gooteef isheetu beeka waan ta'eef, waan sana gumaachiteef isheetu beeka waan ta'eef, kanaaf iyyuu kan waan kana irraa beeku, kan waan kana qoree madaalee beeku eenyudha? Rabbii fi Sumayyaa waan sana goote takkittiidha jechuudha. So kanaaf iyyuu waan hin taane keessa galuun, waan hin taane jechuun ofiin cubbuu ofitti fiduudha. Rabbi cubbuu nu haa baasu. Ani cubbuu dubbachuus hin barbaadu. Ebelu kana godhellee jechuun barbaadu. Ebelu sana ta'erree jechuun barbaadu. Garuu immoo gaafa dhattee waan biraa keessatti gadi teessee ilaaltu. Gaafa dhattee raawwattee wanta tokko jira miti wanti si dubbisu hin jira bara. Amma waan kana otoo hin taane wanti nama dubbisu waa baay'eetu jira. Wanti nama dubbisu maal faatu jira yoo jettanii bakka isheen Roozadhuma mataa ishee kana madaaluu dandeessan jechuudha. Bakka isheen ani simiti sin jaalanne Sumayyaan jaaladhe Sumayyaatti heerumuun barbaada. Sumayyaan dhiiraa akkamitti heerumti? Tayyib ammas immoo deebisee daawwattoota arrabsitee kaatee piraankiin isin godhee annaa yeroo sana sammuun ishii gallakkisee gaafa immoo deebitee dhiifama gaafatu sana sammuun ishiidhaa banamee isheedhaa deebi'ee. Kanaaf iyyuu waan hin taane cubbuu namarraan kaayina. Waan namni hin qabne qaba namaan hin jedhina. Waan namni godhee namaan hin jedhina. ምንም ይሁን በቃ ወይ ነገር እውነትም ይሁን ውሸትም ይሁን ጭቡ ነመራ ካውን ገደደቹ ጭቡ ደኩ ዋን ጭቡ ነመራ ፉዳኒ ካውን ገደደ ነመስ ጭቡን ዱብሲና ኢስመስነች ዱበታን ወሪ ኩንስ ፉዴ ሃሳ ፉዴ ዱበታ ፉዴ ጭቡ ነመራ ካ خانه ሁንዱምቱ ኤሳ ዱፍተ ምንጪን ኢስን ቢራ ዱፍቴቹ deebitanii immoo borumaan lamaan jettan ebeleen mee akkana jetteen ebeleedhan ekeleen mee akkana jetteen ekeleedhan isiin mee akkana goote isiin mee akkana taate ofuma keessanii balbala bantanii ofuma keessanii kuttanii buustanii ofuma keessanii waa meeqa gootanii
nu'iin nu alaafattan jechuudha booda nu'iin immoo nutti hin